Hello guys. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu hordoftoonni maatii Abdurriitich Media Channel warreen maatii Abdurriitich Media Channel jala jirtan baga irra deebiin gara Abdurriitich Media Channel itti nagayaan dhuftan isiniin jecha warreen channel keenyaaf haaraa ta'anis biraan geessanii obboleeyyan keessan akka irraa fayyadamaniif sagalee taatanii fi garsiiftanii akka anallee fayyadan gootanii waliin akka fayyadamtan barnoota keessanii wajjin gama fuula duraatti yoo isin hamileen taatan an halkanii guyyaa abdii isinirraa osoo hin murre isin cinaa dhaabbachuun gara fuula duraatti waliin imallaa like share subscribe comment godhaatuma na jajjabee isaan isiniin jee waan biraa takka barnoota mana kee bilbilbisii keessan jala teessee ciiftees barachuu dandeessaa yeroo teeknooti waan ta'eef haala kanaan isteepii kana fayyadamuun obboleeyyan keessan biraanis ga'an isiniin jaa warreen duraan maatii taatanii jirtan laayikii sheeruma tuqxanii osoo laayikiin hin tuqne biran dabrinaa laayikiin yeroo xiqqoo isinirraan fudhatu laayikii tuqaa hadaraa laayikii sheer koomantiillee barreessaa yoo isinit tole na jajjabeessaa yoo isinit toluu baates sirreeffadhu naan jaa na jajjabeessaan isiniin jaa barnoota keessanii waliin turtii gaarii isiniin jechaa barnoota keessan iddoo itti dhaabne kan adda citarraa isiniif eegallee itti isiniif fufna keessaa islaayidii godhuun naa hin barbaachisu maaliif intaraansiin islaayidii miti kanaaf yoon point polaarii kaniin isin duraa godhute ni miidhamtuun isiniin jaa barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa hanga oofnetti akkanumatti jilmatti waliin oofnaan insha Allah bakka rabbiin geejjiin keenya waliin jirraan isiniin jaa nafaana koottaa barnoota keessanii waliin turtii gaarii. Iddoo kanarratti dhiifne barnoota keessan maaliin tools of monetary policy bakka sadii qoonneen laalle isaan irraa tokko laallee turre market operation laallee turre jechuudha. Open market operation laallee turre isa jalatti waan hedduu laalle inni lammaffaadha kun isa tokkoffaati eenyu tool of monetary policy inni lammaffaadha maali discount rate inni bakka sadii qoodamee laalamee ture isaan kun deebi'ee ammas bakka meeqa qoodame bakka lama qoodamaa jechuudha. Haala amma isin harkaa jirtan kanaan jechuudha bakka lama qoodame. Inni tokkoffaa maali discount rate kanneen kun jechuudha. Discount rate jechuun maali sadarkaa hir'ina gatii jechuudha bar waan biraami safartuu wayiitiin jechuudha waan takka laalanii yookaan gabaa takkatti yookaan baankii addunyaarraa yoo wanni takka asitti irra ta'e karaa isaniitti deebisanii hir'isanii waan takka waliif gurguruu jechuudha karaa biraatiin jechuudha. Kun jechuun maali the discount rate is what interest dhaluma kana keessatti jechuudha dhalamu dhala kana hir'isuu dhala gad deebisuu dhala xiqqeessuu jechuudha baankii kanarratti. That the national bank charging what bank to borrow found from the national bank hala kanaan jechuudha. This kun jechuun maali discount rate is the interest rate in the national bank of the charge bank of the borrow find of the national bank jechuun maali safartuun hir'ina dhala baankii kan biyyoolessaa baankii biyyoolessaa irraa jechuudha maallaqa liqeessuudhaaf baankota irraa wanti inni kafalu sun maali isa san gad hir'isuu jechuudha. Baankiinis akka isaa wajjin hariiroo guddaa qabaatu jechuudha. Fakkeenyaaf doolaara Ameerikaa fudhadhu ni maarree ta'e jenna ni ol ka'e jenna inni ol ka'u sun isa waliin sheerii geggeessan san maallaqa keessa buusee maallaqa isaa ol kaasee sitti ol godhu jechuudha. Akkuma waa meeshaa ol jijjiiree ol gurgurru warri baankiinis maallaqoota kana jechuudha wal jijjiiraa jechuudha. Asirratti walirraa bitata walii gurguraa walii birraa bitata jechuudha. Sharafa isaa kana jechuudha.
inni kun haala kanaan argamaa jechuudha. The discount of what? Discount rate is the set by what? National Bank of the board of the governor. And what can be adjusted up or down. Yeroo takka ol, yeroo takka gad jechuudha. As to what? The monetary policy. Okay? Sirri dhageeffadhu. Maaltu sadarkaa isaa gabbuusee yookaan xiqqeessee yookaan ol guddisa asirratti laaluu qabdu jechuudha. Sadarkaa hir'ina gatiiti. Boordiin bulchiinsota baankiidhaa akka biyyoolessaatti namuu mataa isaanii qaba. Kanaan murtaa'uu danda'a jechuudha. Inni kun meeshaa imaammata maallaqaatiin maal godhaa? Yeroo tokko ol kaasee yeroo tokko gabbuusee gurguraa jechuudha. Sirreeffama akka gabaan isaa duraa gadi hin buune jechuudha. Wanti kun maaliif akkana godhamaa? It is usually what? Below the short term yeroo gabaabaa keessatti interbank. Okay? Interbank market rate. Okay? Market rate. Dhaltii magaalattii san jechuudha. Sadarkaa magaalaatti wanti kun maaliif akka maal ta'uuf? Akka wanni san gabaa san irratti gatii guddaa argatuuf jechuudha. Sadarkaa isaa ol kaasumaaf gartee yeroo baay'ee jechuudha. Reetiin gabaa baankota gidduutti jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti gadi bu'uun yookaan ol ka'uudhaan yeroo murtaa'e keessatti kaapitaala isaa guddisuu danda'a jechuudha. Laal kanuma waan biraa miti. The accounting is a discount. Accounting ni beektan. Accounting is a discount of what? Window. Foddaa isaa jechuudha. Accounting kun foddaa isaa allow what? Maal? Institution of the very credit condition. Okay? Akka maal godhu hayyama? Asirratti sirrii dhageeffadhu. Foddaa isaa accounting jechuudha. Abbootiin accountaraa kun jechuudha. Warreen wanta kana sossoosan kun jechuudha. Foddaa isaa maali? Hir'ina gatii isaa akka argachuu danda'u dhaabbilee haala liqii fi wal jijjiiruu yookaan exchange keessatti jechuunis haga maallaqaa liqeessuu qaban murteessanii liqeessuu akka garaagarummaa qabatamaa fi wanna silaa isaaniif ta'u yookaan isaaniif gatii isaanii ol kaasu godhuuni magaalaa isaanii tana ol kaasanii gurguratan yookaanis liqeessan jechuudha. Very credit jechuun kun. The amount of money have loan out. Thereby what? Affecting the money supply. Okay. Kanuma jechuudha. Isa wanta dhiyeessan kanarratti jechuudha. Akka miidhaas hin finnetti kan uummata biraan ga'an jechuudha. Through discount window, the central bank can affect an economic environment. Okay. And what? This unemployment and economic growth. Okay. Kuni kana jechuudha waan biraa miti. Okay. Haala kanaan laaluu dandeessa waan kana. Asirratti maaltu jira? Garaagarummaa guddaa jira jechuudha. Karaa foddaatiin jechuudha. Hir'ina gatii baankii kanaa baankii giddu galeessaa naannoo diinagdee akka kakaasan jechuudha. Kaka'insi isaanii akka hojii biyya tana keessatti uumuuf hojii dhabdummaa fi maaliif guddina diinagdee akka irratti dhiibbaa uumu ni hubataa jechuudha. Waan kanarratti yoo inni kan jireenya kana ol kaasu yookaan inni doolaara sana ol kaasu ta'e hanqinni hojii dhabdummaa biyya keenya keessatti ni babal'ata. Qaala'insi jireenyaallee akkuma reefu inni ni dhufa jechuudha. Dhiyeessi maallaqaallee ni xiqqaata jechuudha asirratti. Kanaaf gatiin isaallee ni hir'ata. Amma fakkeenyaaf maallaqni keessan jechuudha. Kanaaf garmalee dinagdeen kun hedduu baay'ee takka barbaachisaadha. Wanna kana irratti hojjetanii kanaaf biyya kana tokko keessatti wanti kun sadarkaas akka humnaa olis hin taane humnaa gadis hin buune isteepi tokko irratti yoo adeeme biyyattiin harta akkatti raafamtu ni sossootii jaamtee yaadamtee lafa kaamtee jechuudha. Ethiopian discount the window facility in the commercial bank of Ethiopian started in the March 2001. Okay. Bara 2001tti maal goote? Ni eegale jechuudha. Maal eegale? Baankota daldalaaf mijaa'anii foddaa hir'isuudha. Bara meeqa? Bara 2001tti eegalee uummata biraan akka ga'e asirratti ni ibsa jechuudha wanti kun.
إني لما فادا مالي إني لما فادا مالي required reserve ratio required reserve ratio. This refer, okay, the fund of the bank must retain as what? An a preparation of what? Deposit made by the customer. The customer in order to what? Ensure that they are able to meet their liability. Okay? Liability. قد خلينا نشوف مالي ما فكيناف أكما إني خنجي جودا funding bank must retain as what? Preparation of the deposit made by what? The customer in order to ensure of that they are able to meet their liability. خانا jechuun sadarkaa wantaatti jechuudha sadarkaa wal jijjiirraatti jechuudha ugurri isaanii maali ulaagaa qaba asirratti jechuudha gama biraatiin jechuudha dhiyeessa maali dhiyeessa galtii kanarratti akka isaan socho'aniif jechuudha maali akka dhiyeessa yookaan qabeenya biroo bitachuuf kaapitaala dabalataa gadhiisan ni gaafata jechuudha achirratti gama biraatiin ammaas barbaachisummaa maali barbaachisummaan akka dabalu yookaanis dantaan akka dabalu ni godhaa jechuudha able to what dandeettiin isaa akka dhugumaan orderii irratti akka dabalu ni godhaa meet liability irratti jechuudha okay sirriitti hordofi haala kanaan jechuudha walumaa galatti fakkeenyaaf jechuudha faammalaan wanti inni lowering reserve requirement of replace bakka buusee release more capital for what the bank offer loan or to buy okay other asset isaan kanneen akkam godha maallaqicha san irra dhaabbatee jechuudha walumaa galatti maallaqni san akka maal ta'u sadarkaa biyyaatti akka of danda'u jechuudha ammas maali imaammatoonni maallaqaa san akka ramaddii isaanii dandamachuu danda'utti imaammata maallaqaa dhalaa gadi buusanii jechuudha dhala gadi buusanii fi liqii kakaasuun uummata biraanis gahanii uummataafis liqeessanii irraa bu'aa argachuudha jechuudha inni biraatti akka wanni isaan barbaadan hin jiru fakkeenyaaf haala kanaan laaluu dandeessu. Increasing the reserve isaanii akka dabaluuf requirement on the what eessarratti in other hand reserve effect karaa biraatiin jechuudha effect bu'aan isaadha akka maal ta'u akka tamsa'u ammallee maalirratti cartling bank ammallee leading and what slowing growth guddin isaa akka maal ta'u slow akka ta'u jechuudha of the what main supply dhiyeessa maallaqaa irratti jechuudha inni kun hedduu barbaachisaa jechuudha asirratti wanti kun hedduu barbaachisaa jechuudha okay haya kootu ammas haa waliin deemnu national bankiin kun amma fakkeenyaaf akka biyyaattis maali ja'a karaa guddina biyya kanaaf inni imaammata isaa babal'ifachuu irratti the national bank of Ethiopia use of the instrument isaa fayyadamaa jechuudha control of the liquidity dhangala'aa kana control godhatee baankii isaa keessatti jechuudha very operate according is what is a target level dhalasaa'oo targetii barbaadu sadarkaa targetii barbaadu jala galfatee
akkaataa itti tolutti godhatee daldala isaa gaggeeffachuu danda'a jechuudha. Hire service akka jechuun amma tajaajilli gahaadhaan uummata bira gahu jechuudha. Requirement of the contract the what liquidity kontraata fayyadamaa jechuudha fakkeenyaaf liquidity irratti as well as akkasumas credit expansion power of the commercial bank credit ni beektan credit jechuun amma liqii maali humna liqiidhaa akka kara baankii daldalaatti dabarsuu fi ammallee opposite will increase faallaa isaatiin jechuudha liquidity'n akka dabalu godhuu fi maal godhuudha ammallee credit expansion power akka gartee liqiin kun babal'atu biyya keenya keessatti ni taasisaa jechuudha. Maaliif akka namni hundi irraa fayyadamaa ta'uuf jechuudha. National Bank of Ethiopia is a minimum deposit fakkeenyaaf baankiin daldala Itoophiyaadhaa yoo xiqqaate maali reserve what reserve from 15% up to 10% in January 2012 bara 2012tti waan kana parsantaa hanganaan reserve godhaa turte jechuudha. Maal godhaa turte? Fudhachuu turte jechuudha achirraa. Yoo xiqqaate minimum deposit gootee reserve from parsantaa hanga kana itti galchite jechuudha. Hojii isiitiin mul'iftee lafa keessa jechuudha asirratti. Also cut the liquid of what liquid asset deposit ratio by what the same margin to 20% from 25% previously haaluma kanaan babal'achaa itti fufee jechuudha osoo addaan hin turin. The move aimed in the encourage bank to what led money particularly to the export sector. Daddabarsa seektaroota biraatii wajjinis ni uummattee haala kanaan itti fuftee hojii isiidhaa akka galma ga'u gootee bu'aa guddaa buufattee jechuudha asirratti. Okay. Guutumaa guututti jechuudha amma asirratti generally speaking monetary policy can be categorized as either okay monetary policy that lower interest rates and what stimulates borrowing in expansionary monetary policy, okay, or loose monetary policy. Conversely, or monetary policies that rise interest rate and what reduce borrowing in the economy. Contractionary monetary policy is that right monetary policy, okay. Guutumaa guututti in speaking wanti isaa maal ture monetary policy can be categorized isaa jechuudha akka wali qabuudhaan maal godhe either monetary policy in the lower interest rate dhalti isaa akka maal lower ta'u jechuudha ammallee stimulated borrowing akka warreen borrowing ta'an jechuudha warreen liqootaa kun expansionary monetary policy keessatti akka babal'atuu fi loose monetary policy conversely in the monetary policy that rise akka monetary policy keessatti interesting bu'aan kun jechuudha interest ratein akka babal'atu kan godhanii jechuudha wanti kun bal'inaan kan godhanii fi sadarkaa isaanii gadi fageenyaan kan ibsanii jechuudha. Haala kanaan babal'isee lafa kaa'ee ture jechuudha. Barnoota keenya kan itti aanuun jechuudha. Expansionary monetary policy isiniif qabannee dhufnaa barnoonni keenya kan arraas kanumaan raawwata gizee biraa barnoota biraa matuma duree irraa isa kanarraa cite jechuudha. Isa kana isiniif qabannee isiniif deebinaa yeroo gaarii qabaadhaa turtii gaarii naaf qabaadhaa barnoota keessanii turtii gaarii
qabaadhaa sirriitti firraa dubbisaa jala deemaa qoradhaa barnoota keessan ni injifattanii barnoonni waan salphaadhaa itti laafinaanis ni jaa nagaa naa jiraadhaan afeerraa kiyyaa barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa.